Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kun xiiqii deelii niwusidha. Oduu isaa kana qabatee dhiyaatee jira. Oduu wayitaawaa oduu amma yookaan immoo breaking news yeroo gadi dhiifnutti akka isin bira dhaqqabaniif xiiqii deelii niwus subscribe godhuudhaan miseensa maatii isaa ta'a. Mallattoo notifiikeeshinii bilbila sana gadi qabu hin dagatina. Kallattima gara oduu amma qabadhetti yeroo dabru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaatiif lolli Iraan waliin gaggeeffamus akkaan cimaa ta'uu amanee jira. Iraan Veenzuweelaa miti jechuudhaan kan dubbate Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan hin danda'amtu hin danda'amnellee jedhee jira. Walumaa galatti humni Iraan akka nuti ilmaamne gara lolaatti gallee osoo hin taane sanaa oli jechuudhaan dubbatee jira. Kana dura yeroo dheeraaf Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Iraanin haleeluun barbadeessuun humna isii dhabama taasisuun dadhabsiisuu himaa ture. Akkasumas lola irratti banameenis yookaan haleellaa Iraan irratti raawwatamaa tureenis injifannoo irratti argatu labsaa ture. Ibsi galgala kenne immoo kanaan faallaa tahee jira. Itti dabaluunis Pireezidaanti Doonaald Tiraamp hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Mushtaba Ali Khamenei waliin wal arguu akka barbaaduu fi akkasumas kabaja isaaf qabus kan isaaf ibsuu barbaadu ta'uu dubbatee jira. Ayatollah Mushtaba Ali Khamenei waliin wal arguu barbaada jechuun isaa kunis ija shakkiitiin ilaalamee jira. Ibsi Pireezidaanti Doonaald Tiraamp haala hin baratamnee fi hin eeggamneen kenne kun tooftaadhaaf tahinna jechuudhaan hedduun shakkii qaban ibsanii jiru. Oduun inni itti aanu Pireezidaanti Doonaald Tiraamp lola Iraan irratti banu akka dhaabu murtee manni marii Ameerikaa dabarse Pireezidaanti Doonaald Tiraampiin akkana aarsuun dhagahamee jira. Murtee manni marii Ameerikaa dabarse kana Pireezidaanti Doonaald Tiraamp akkaan itti dallane jedhamee jira. Akkaan itti dallanuu irraa kan ka'es mana marii yookaan miseensota mana marii irratti jechoota tokko darbatuudhaan gowwoota yookaan murtee wallaaltotaati jechuudhaan dubbatuun isaallee dhagahamee jira. Iraanis gama isiitti haala amma jiru wal qabsiifte ibsa baaftee jirti. IRGC'n ibsa baaseen Ameerikaa fi Israa'eliin akeekkachiisee jira. Haaluma wal fakkaatuun hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Mushtaba Ali Khamenei illeen ibsa baasee jira. Ibsa baaseen diinonni keenya yoo lola barbaadan akkuma isaan barbaadanitti isaan keessummeessina. Yoo nagaa barbaadanis akkasuma jechuudhaan lola yoo barbaadan dirree waraanatitti akka isaan barbaadanitti isaan keessummeessina. Nagaa yoo barbaadanis teessifnee kabajaadhaan isaan waliin haasofna jechuudhaan ibsa kennee jira. Oduun itti aanu Somaaliyaatti lolli hamaan jalqabamee jira. Magaalaa guddittii biyyattiitti humnoota mootummaatii fi mormitoota gidduutti lola jalqabameen kalee nama saraa mootummaatti dhukaasni cimaan gaggeeffamaa jiraachuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp ibsa kaleessa galgala kenneen dhimmi Iraan baay'ee walxaxaa fi akkaan rakkisaa ta'uu ibsee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp yeroo dheeraaf lola Iraan irratti banameen humna Iraan akkaan dadhabsiisuu meeshaalee waraana Iraan akkaan barbadeessuu fi Iraanin dadhabsiisuun injifannoo irratti argatu irra deddeebi'uun himaa kan ture. Kaleessa galgala immoo ibsa miidiyaalee kenne irratti faallaa kana dubbatee jira. Iraan akkaan cimtuu akka taate Iraanin loluu miti Iraanin waliin ta'anii mari'atuun akkaan dadhabsiisaa fi ulfaataa ta'uu dubbatee jira. Itti dabaluunis Iraan akka Veenzuweelaatii miti humni waraana Iraan akkaan cimaadha. Akkasumas akka nu yaadne miti Iraan hin danda'amne ammas hin danda'amtu jechuudhaan dubbatee jira. Opereeshinii Veenzuweelaa irratti gaggeeffameen wal bira qabee yeroo ibsu Pireezidaanti Doonaald Tiraamp opereeshiniin Veenzuweelaatti gaggeeffame dirqama sa'aa muraasa keessatti raawwatame jechuudhaan dubbatee jira. Gama Iraanitti immoo deebi'uudhaan ibsa kenneen Iraan waliin wal waraanuun humna guddaa gaafata. Akkasumas nikuleera Iraan awwaalame baasuun illee haaluma wal fakkaatuun humna guddaa fi meeshaalee hedduu kan gaafatu ta'uun baay'ee rakkisaadha jedhee jira. Ani akka Pireezidaanti Jiimii Kaartar ta'uu hin barbaadu jechuudhaan ibsa kennee jira. Pireezidaanti Jiimii Kaartar yeroo bulchiinsa isaatti Iraan irratti uggurtootaan wal qabatee lola banee tureen hin milkoofne. Ani immoo akka isaa ta'uu hin barbaadu jechuudhaan dubbatee jira. Kun akkuma jirutti ta'e anilleen tarkaanfii Iraan irratti fudhadhaa jiru itti yaadee of eeggannoodhaan kan raawwataa jiru jechuudhaan ibsee jira. Ta'ullee wanni ani isin mirkaneessuu barbaadu Iraan Veenzuweelaa miti. Iraan dadhabduu miti. Kana beekuu qabdan jechuudhaan dubbatee jira. Kana dura Pireezidaanti Doonaald Tiraamp sagantaa nikuleera Iraaniin wal qabate Iraan tasuma
meeshaa waraana nikuleeraa hidhatu hin qabdu jechuudhaan Iraan sagantaa nikuleeraa isii akka adda kuttu akkasumas yuuraaniyeemii gabbate dabarsitee akka kennitu ejjennoo isaa ture. Amma immoo Iraan waliin dhimma nikuleeraa yookaan sagantaa nikuleeraa isii irratti mari'atuu fi yuuraaniyeemii fi meeshaalee nikuleeraa Iraan qotee baasuudhaaf waliigaltee na hin barbaachisu jechuudhaan dubbatuun isaa addunyaa ajabjechisiisee jira. Ittuma dabaluun pirezidaanti Doonaald Tiraamp yuuraaniyeemii Iraan yoo fudhachuu barbaade ammatti wanni na daangessu hin jiru garuu humni na dura dhaabbatus hin jiru garuu ammatti kana godhuudhaaf sababni hin jiru jechuudhaan dubbatee jira. Meeshaan nikuleeraatii fi akkasumas yuuraaniyeemiin Iraan awwaalamee fageenyarraa waan jiruuf kana baasuun humna guddaa gaafata. Meeshaalee hedduu barbaachisa. Ta'ulleen Ameerikaan naannicha yookaan naannicha nikuleera buufata nikuleeraa kana kaameraa isiitiin hordofaa jirti jechuudhaan ibsa kennee jira. Oduu gama biraatiin pirezidaanti Doonaald Tiraamp hoogganaa ol aanaa Iraan Ayatollah Mujtaba Ali Khamenei waliin wal argee waliin dubbatuu fi fedhii qabaachuu baatullee dhimma hariiroo Ameerikaatii fi Iraan irratti waliin mari'atuun dirqama waan ta'eef wal arginee waliin mari'atuudhaaf qophii ta'uu ibsuudhaan isaa waliin mari'atuun immoo kabaja jechuudhaan dubbatee jira. Erga kana jedhee booda waliigaltee irra yoo kageenyu taate isaa waliin wal arginee waliin dubbatuu fi fedhii guddaa qaba jechuudhaan dubbatee jira. Isaa waliin wal arguu fi hariiroo Ameerikaatii fi Iraan of duraa irratti bal'inaan mari'atuuf fedhii guddaa qabaachuu ibsuudhaan kabajaadhaan itti dhiyaatee wal arguu akka fedhu ibsee jira pirezidaanti Doonaald Tiraamp. Gama biraatiin dhiibbaan siyaasaa alaa keessoo Ameerikaattis dhiibbaa uumuun dhagahamee jira. Kallattiidhaan Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan lolli Iraan irratti banan keessoo Ameerikaa irratti qaala'insa jireenyaa bu'uura ta'ee jira jechuudhaan ibsamee jira. Sababa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti lola bananiin jireenyi Ameerikaa tokkoon tokko lammii Ameerikaa irratti doolaara 750 dabaluudhaan dinagdee fi jireenya biyyattii jeeqe jechuudhaan dubbatamee jira. Gatiin boba'aa parsantii 50 dabalee jira. Dabaluun gatii boba'aa kun immoo qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessee jira. Qaala'insa jireenyaa akkaan hammaate kana bulchiinsi lammiileen biyyattii qaala'insi amma dhaqqabe kun wareegama jaalala biyyaatti fi lammiileen kaffalan jechuudhaan lammiileen akka obsan jajjabeessaa turan jechuudhaan qeeqni hamaalleen dhiyaatee jira. Oduun gama Iraan jiru immoo Iraan ibsa baaftee jirti. Humni waraanaa Iraanii fi akkasumas hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Mujtaba Ali Khamenei ibsa baasanii jiru. Ayatollah Mujtaba Ali Khamenei ibsa baasen haleellaa tibbana Ameerikaan dabree irratti raawwataa turte irratti xiyyeeffatuudhaan yaada kenneen diinni lola kallattii fi dirree lolaatti humna keenya dura dhaabbatuu dadhabe duuba deebi'uudhaan lola wal makaa nurratti gaggeessaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis Ayatollah Mujtaba Ali Khamenei akka jedhetti diinaaf jilbeeffachuun tasuma hin yaadamu. Diina akka inni dhufetti isa keessummeessina. Lola yoo barbaade hanga dhumaatti waliin lolla. Marii yoo barbaades kabajaan teessifnee kabajaadhaan waliin mari'anna jechuudhaan ibsa kennee jira. Gama biraatiin eegdonni humna waraanaa Iraan IRGC kan jedhamu lola Israa'el bal'inaan Libaanos irratti gaggeessaa jirtuu fi dhimma araaraatiin wal qabsiisuun ibsa baaseen marii araaraa cinaa Israa'el waliin gaggeeffamu fudhatama kan hin qabne jechuudhaan dura dhaabbatee jira. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaanti Doonaald Tiraamp illeen Libaanosiin ilaalchisuudhaan ibsa kenneen Libaanos yeroo dheeraa fi haleellaan irratti raawwatamaa turee jira. Miidhamas nagaas dhabaa turte amma garuu yoo nagaa argatte natti tola jechuudhaan dubbatee jira. Kanaanis wal qabatee Israa'elii fi Hizbollaa waliin marii taasisuu fi mariin taasises milkaa'aa ta'uu fi karaa kan qabate ta'uu ibsee jira. Haa ta'u malee humni eegdota Iraan IRGC'n ibsa cimaa baasan Israa'el haleellaa Libaanos irratti raawwattu hatantamaan akka dhaabdu gaafatee jira. Mariin qaama dhimmi ilaallatu hunda hin hirmaachifne fudhatama hin qabu jechuudhaan beeksisee jira. Libaanos irratti lolli gaggeeffamaa jiru osoo hin dhaabbanne mariin nagaa buusa jedhamee gaggeeffamu tokkollee kan hin yaadamne ta'uu Israa'elii fi Ameerikaan beekuu qaban jechuudhaan akeekkachiisee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kana dura irratti waliigalameelleen kufaa ta'uu fi fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsee jira. Itti dabaluunis haleellaa Israa'el kibba Libaanosii fi naannoo Beeruutitti raawwataa jirtu cimsee balaaleffatuun Israa'el haleellaa raawwataa jirtu hatantamaan akka dhaabduu fi
lafa Libaanos qabatte hatantamaan akka gadi dhiiftus gaafatee jira. Akkasumas Israa'el daangaa lafa Libaanos kabajuu qabdi jechuudhaan gaafatee jira. Itti dabaluunis IRGC'n akka ibsatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu keenya keessatti lolli kallattii kamiinuu gaggeeffamu kallattii Libaanos akkasumas Gaazaa dabalatee Israa'el lola gaggeessaa jirtu guutumaan guututti akka dhaabdu ka of keessatti hammate Israa'el immoo kana cabsite jechuudhaan Israa'elin balaaleffatee jira. Kanumaan walqabatee Iraan guyyoota dura haleellaa Israa'el Libaanos keessatti naannawa Dahiyee jedhamutti raawwataa turte hatantamaan yookaan hin dhaabne taate Iraan marii araaraa Ameerikaa waliin gaggeessitu guutumaan guututti keessaa ka of baastu ta'uu ibsitee ture. Marii araaraa keessaa of baasuu qofa osoo hin taane kallattiidhaan lola Israa'el irratti kan bantu ta'uu beeksiftee ture. Kanaanis walqabatee pirezidaanti Doonaald Tiraamp muummicha ministeera Israa'el waliin walitti dallanuun isaanii gabaafamee ture. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp muummicha ministeera Israa'elitti dallansuudhaan waa hedduu dubbatuun isaa kan gabaafnee ture yoo ta'u, pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo Israa'el haleellaa raawwataa jirtu akka hatantamaan duubatti irraa deebitu taasisee jira. Tarkaanfiin pirezidaanti Doonaald Tiraamp fudhate kun immoo hanga tokko tasgabbii uumee jira. Oduun inni itti aanu Bahareen lammiilee hedduu hidhuu itti fuftee jirti. Lammiilee hedduu kan sabaan shi'aa ta'an hayyoota fi sheekolee yookaan ulamaa'ota dabalatee hedduu hidhaa jiraachuun isii immoo Iraanin dallansiisee jira. Tibbana humnoonni Bahareen namoota shi'aa ta'an hedduu isaanii bal'inaan hidhaa kan jiran yoo ta'u, tibbana namoota hidhe keessa namoonni aalimtoonni gurguddoon 5 hidhaman jedhamee jira. Akkasumas aktivistoonni shi'aa 20 ol hidhamuun isaanillee kan gabaafamedha. Kun immoo qaamota garaagaraa biraa qeeqa guddaa kaasaa jira. Iraanis akkaan dallantee jirti. Humnoonni Bahareen kunneen manneen jireenya namoota irratti sakattaa tasaa taasisuudhaan namoota jeeqaa jiru jechuudhaan Iraan komattee jirti. Oduun itti aanu Somaaliyaatti lolli dhoohee jira. Magaalaa guddittii biyyattii keessatti lolli dhoohee dhukaasa hamaadhaan kan deeggarame jedhamee jira. Dhukaasni kunis kan gaggeeffamaa jiru kaleessa masaraa mootummaa irratti akka ta'e himamaa jira. Dhukaasni kunis kan gaggeeffamaa jiru mormitootaa fi humnoota mootummaa gidduutti ta'uun kan gabaafame yoo ta'u, sababni isaas pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheikh Mohammad yeroo aangoo isaa dheeressuun walqabate akka ta'e gabaafamee jira. Yeroon aangoo pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammad waggaa tokkoon kan dheereffame yoo ta'u, mormitoonni kun hin ta'u jechuudhaan dura dhaabbatuudhaan wal dura dhaabbannaan immoo gara walitti bu'iinsatti ce'ee walitti bu'iinsi immoo gara dhukaasatti ce'uudhaan lolli guddaan magaalaa biyyattii guddittii Moqaadishoo keessatti dhoohee jira. Lola dhoohee kanaanis dhukaasni gurguddaa fi akkasumas hammaatan gaggeeffamaa jiraachuun gabaafamee jira. Walitti dhukaasuun kan itti fufe yoo ta'u, ammaaf miidhaan dhaqqabe hanga ammaatti hin ifoomne. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana kun xiiqii Daily News'dha. Nagatti nu tura.